Ayyaanni ji'a fayyummaa haadholii idil addunyaa sadarkaa biyyaalessaatti marsaa 14ffaaf kabajame haati utubaa maatii fi biyyaatii mata duree jedhuun jalqabameera. Deettan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa duulli fayyummaa haadholii hanga amajjii 30 bara 2012tti dhimmoota fayyummaa haadholii irratti hubannoo uumuudhaan kan kabajamu ta'uu himani. ጤናማ እናትነትን ግን አሁን ይበልጥ ለማጠናከር ኢትዮጵያ ለ14ኛ ጊዜ ጥር ወሩን ሙሉ fayyummaa haadhaa daran cimsuudhaaf Itoophiyaan ji'a amajjii baatii fayyummaa haadholii jechuun amajjii tokko hanga 30tti qophiiwwan adda addaa gochuudhaan ji'a guutuuf kabajama. Yeroo ulfaa yeroo da'umsaa fi da'umsaan booda du'a haadholii irra qaqqabaa ture ittisuuf hojiiwwan hojjetamaniin bu'aan gaariin argamu kan eeran Dr. Liyaan rakkichi waan jiruuf xiyyeeffannoowwan barbaachisan himanii jiru. ወሊድ ተፈጥሯዊ ክስተት ነው። inni jalqabaa da'umsi taatee uumamaati. Ilaalcha jedhu qofa qabaachuu. Inni lammaffaa haadholiin gara dhaabbilee fayyaa dhaquun hordoffii fayyummaa gochuuf fedhii kan qaban yoo ta'e illee dhaabbilee fayyaa dhiyootti argachuu dhabuudha. Inni sadaffaa ammoo dhaabbilee tajaajila fayyaa erga gahanii rakkoo mudatu waan ta'eef kanneen irratti xiyyeeffannaan hojjechuutu barbaachisa. Pireezidaantiin mootummaa Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Saahilawarq Zawudeen haadholiin bu'uura dhalootaa utubaa maatii fi biyyaa waan ta'aniif fayyummaa isaanii eegsisuuf xiyyeeffannoo jiru daran cimsuu akka barbaachisu hubachiisani. ሴት ማለት በህብረተሰብ ውስጥ ቁልፍ ቦታ ያላት ነች። Dubartii jechuun hawaasa keessatti bakka furtuu ta'e kan qabdudha. Dhaloonni dhalootatti akka ce'u kan gootudha. Dubartii malee dhaloonni hin jiru jechuudha. Kanaaf fayyummaa haadholiif xiyyeeffannoo addaa gochuun hojjechuun barbaachisaadha. Marsaan laguu kennaa uumamaa waan ta'eef qaanfachuu akka hin barbaachisnes himaniiru. ሴት ልጆች ላይ የሚገጥማቸው የወር አበባ ንጽህና አስተዳደር ጉዳይን በተመለከተ Dhimmi qulqullina marsaa laguu dubartootaa mudatu ilaalchisuudhaan dhimmicha kennaa uumamaa fi barbaachisaa ta'ee utuu jiru qaaneffachuun dubartootaaf hawaasa keessa jiru ittifamuu kan qabudha. Isa malee sanyii ofii bakka buufachuun waan hin danda'amneef. Ayyaana baatii duula fayyummaa haadholii ji'a tokkoof kabajamuun haadholiin yeroo ulfaa yeroo da'umsaa fi da'umsaan booda akkaataa deeggarsa ogeessota fayyaa argachuu danda'an giddu galeessa godhachuudhaan kabajama.